akkam bultan akkam jirtu marii keenya obbo Halakee waliin torban dabre jalqabne sagantaa addaa keessatti xumuratti boona. Kanaaf jalqabarraa kaastanii madumaa qalbii guutuun akka nu waliin turtan kabajaanis naffeera itti dhiyaadhaa. Wanni kun ammoo wanni traumaan kun wanni biraa kan dabaluu barbaadu traumaan keessumatti collective trauma PTSD amma reefu jenna kan post traumatic stress disorder sammuu namaa irratti jeequmsa guddaa fiddi. Jeequmsa guddaa fakkeenyaaf namni gadi waan garii barachuu hin danda'u. Concentrate waan godhuu hin dandeenye waan tokko irratti waan tokko qajeelloon laaluu waan hin dandeenye barachuu hin danda'u waan haaraa barachuu hin danda'u. He cannot concentrate. Information kan boriyyaa ta'uu gaafatu hin qaabatu. Hin dagata, hin irraanfata. Sammuun isa guddoo jeeqamee jira nama kana. This is really extreme. Memory problem. Waan dhibni isi jireenyu isaa yoo gaafatu isa teessa dhalatee isa guddatte akkam waan kee baate armaan baate you can't tell you. Details itti mun danda'u. It's got distorted memory. Kan cuftu roomaan namtoti. Waan ati gaafatte waan asitti mun jiru a little bit deeper. Rakkoo akkana kana jiru namni waliin beeku. Poor self image and self esteem akka namni sun itti uflaanu namuuf tuffatu. Yoo kana sin dhufu he try to compare himself with you with no reason at all. Abba waaqsu nuni isatti tanteeta moofan dhageeta. Bakka hojiin isaa tan halkanii guyyaa he just want to he just compare himself to you. Maan jennaan ilaalchi isa guddoo laafaa ilaalchi isa guddoo yara muyoo. Ilaalchi ka isaa baal ka mataa isaa beeku. And then wanni gariin inni namni sun haasa'u waan namaayyuu galaati miti. He's hallucinating, sort of like, we don't know what he's talking about. I don't know what he's talking about. He's not on the same page with you. Arrested development, arrested development, African American, they use that a lot. Arrested development. So warri ummati colonized ta'e yookaan ummati traumatized ta'e kana rakkoon warra tana dhiifama yeroo dheeraa haasa'e yoo kareefu gaafii reefu dhagaa fatan malee orma jirti. No. Ak dansaan nu deebistee. Okay. Amma wanda itti kaani silaaftuu wanda kun waan guyyaa tokkotti wanda nu sila ditee sila maal jedhanii segmentiin sila haasofnellee gaarii ture kaarnaa kun ammoo jalum qabadhee laalaa. Tokko waan as dhagaa fat keessa akkamitti keessa baanii waan jedhu. Yes. An akka kiyyatti wadaan armatti what I tried here community education. Sababaan ani community counselor fin jedhee community education. By the way, I do this not only for Oromos, South Sudanese, because according to the of Africa, we have similar experience, similar when you so South Sudanese kana. Eritreans, Somali, stuff wal waqabi. Community education kenna, ak prevention beta. Manja nani? Nuti collective community one time, collective people. Rakkoon borreetif rakkoon alakee yoo akkas haasa'e galti namaa galti. So I'm not putting finger to Godana or somebody or Magarsa or Magartu, whatever, or Chaltu. Bal'innumaan haasa'an akkana haasa'u harka bal'inaan haasaa jeneraal haasaa jira. Ammoo achi keessa opportunity namaa kennite akka namni dhufee duuba nama ogummaa qabu kan waliin dubbatu. Eegi community barnoota kenniteen boodatti eegi stigma sun diqqeefteen duubatti akka reefu jettee waan nam cufte jeeqaatii waan nam tokko qofaa miti. Eegi sun jedheen duubatti hayyama kennitaafaaf community bal'oon hayyama kennite. Nama yoo inni rakkoon akkana si mudattee jettee nama ogummaa qabbir dhaqqanii afaan keessan dubbatullaa ta'u sullee dubbii qabdee afaan kan dubbatu kan dubbannellee there's a different what you call interpretation of that. Nama bira dhaquu godhu. Akka dhagee namni kun counseling argatu counseling akka bireef jettee
maal jedhanii tiyoorii hedduu jira yookaan mala hedduu jira. Kareefu CBT lama maqaa dhooftee jirta. Amma bara kana immoo waan haaraa dhufe mindfulness. Oromoon taa'ee yaada mindfulness kun maal jennaan aadaan uummata keenyaa. Waan kan cufura dubbadheeti ammoo positive keenya yoo ilaallee we are survivors. We are resilient people. Uummata keenya uummata jajjaba uummata uumaan bulu uummata lafa dhiyaatu. Uummata lafa uumaan dhiyaatu waan ta'eef really that's why we survive jedhee ilaala. So waan akka mindfulness kunini mindfulness conceptiin sunini nu gargaartee ilaala. Kan lammaffaa dhugaa waan barbaannuuf ammallee cognitive behavioral therapy guddinni waan positive irratti irra. Yaada siin taane yaada si jeequ jijjiiruudha. Changing the way you think. Fakkeenyaaf amma victim mentality, victim identity sun jijjiiru. We are not a victim. We have moved on from that. Achi yaasa jechuun achirraa. Achi fudhattoonni waan hagam godhaa jirra bilisunitti waan hagam dalagaa jirra uummata keenya jijjiiruuf. This is very very important. So stigmaan kun stigmaa keessa ba'uuf community education uummati waliin barachuu jalqaba waliin haasa'uu jalqaba wanni kun dadhabbii miti yarummaa miti waan namni jeeqarsuu danda'a achi boodatti yoo warra ogeessaa kan dhufanidha karaa hedduu waan ittiin karaa hedduu ittiin yaalamu jira. Cognitive behavioral therapy maqaa dhoofti very important. One trauma like cognitive behavioral therapy is very important. Motivation waan jedhani mindfulness lama maqaa waan akka play ijoollee ta'a fakkeenyaaf play therapy jira. Sport exercise. Mata Oromoo keessumatti baadiyyaa magaalaa keessa bahanii baadiyyaa dhaqu. Being in nature. Baadiyyaa keessa bosona keessa yeroo dabarsuu. Anyway, I think wanni gara kaan maqaadha waan warri ogeessaa, warri kaawunsilaraa, warri terappii godhu ammoo community wanna jechuu barbaadu community wanna jechuu barbaadu waan kana seriously fudhanneeti wanni kun waan nu jeeqnu qofa hin jeequ ilmee keenyallee dabruu waan danda'uuf we have to stop it. We have to stop it. Akkamiin stop tolchina? We have to face it. Oromoon dhugaa jaalataami. Dhugaa jirtu dhoksuu hin danda'an. Dhugaa jirtu dhoksuu hin dandeenyu. Boorani gara keenya mammaasii gara keenya tokko waan jedhu dhukkuba nafsaalaa seenu gul seenanidha. Yoo dhukkubi nafsaalaa seenu nafsaalaa guddootti wanni Gulseenan biraan hafan. Gul seenanidha. Sababa kanaaf kullee nama akkasuma fakkaata. Gartee kullee waan gul seenu mala. Intelligent. Waan akkana kana. So community education politikaa qofaa haasa'uu osoo hin ta'in kallee walumaan deemsisuu politikaan jireenya keenya dhugaa is our life we are political community odoo kulleen jiru ammoo nama keenya bakka baqatee armaan rehabilitate godhuu nama keenya baqatee armaan rehabilitate godhuu karaa amma jenna kanaan rehabilitate godhuu afaan keenya yoo ta'e filatamaa afaan keenya yoo wanni kun ta'e filatamaa nulleen ogummaa itti guddifachaa akka uummata keenya durana gargaaruu dandeenyu tajaajila to build knowledge waan akkasii kan jechuu barbaada gaafa duratti. Hedduu galatoomee waan baay'ee waan dheertuu fi xiqqoo gad fagoo ta'e gaggabaabsitee nu himte akkuma atu jette wanni kun silaa nama waa dhabeetu ogguu argannu guyyuma takka waa hunda fudhannaaf dubbii balleessine garuu in the future takka takkeen itti seennee deddeebinee sirraa baratuuf jirra. Amma egaa wanni kun generally akkatti jirru kun mentaalitiidhuma keenya keessaa warri baqatee biyyarraa bahe kun maal fakkaataa irraa haasofne ammoo wanni kun keessaa namni dhukkubsatee numa jira biyya alaa keessaa akkamiin handle gochuu kan family member ta'uu danda'a biyyuu spouse or children or
rakkoo sammuun dhukkubsatu hogguu jedhan ammallee namni keenya akkatti ilaalu extreme namni sun waan itti dhiyaatu hin malleetti waan moggaa baasanii achi ilaalan malee irraa baqata. How should they handle nama kanarraa illee xiqqoo nu dubbadhu. Depression hin jira fakkeenyuma sii kenni. Depression. Reef when wanni kun amma reef when wanni kun yookaan fayyadamni sammuu kunii from situational depression reef amma example sii kenna sun namni hojii fayyadamuu waan arsi mudate faa karra hayee namni jeeqamsa namatti uumaa ilma namaati wayisi dhaga'ama hojii faayoo dhabdeette namni faan namarraa yoo lubbuu dhabee namatti guddoo walitti dhiyaatan guddoo jaalattan miseensi maatii faa ta'uu hin danda'a jaaltoo ta'uu hin danda'a lubbuu dhabee wanni akkana kun isa very shocking short and shocking sistematti qabna jechuun aadaa teenya keessa akka ittiin nama gargaaru jiraanin wanni guddoon wanni kun namtu hin mudattii waan jedhu fayyadamee kana kun namtu mudachuu dandeetti hin mudattii yoo ta'e mudachuu dandeetti waan jedhu kan itti amanuu qabna. Namni sun namni rakkoon tun mudatu kun kalee akkan hin jiru harmaaf akkan jira wama mudate wama rakkoo wayii tarta qaba irra baqachuu yoo ta'in bileem godhuu yoo ta'in bileem jechuun sababeeffachuu yoo ta'in sababa sibballeesse odoon ta'in namni kun gargaarsadha gargaarsa itti barbaadudha. Akkuma qaamni nama yoo fayyaa dhabe miilli kee mataa miilli nama garaan nama maal nama yoo fayyaa dhabe yoo rakkoo mudattee fayyaa dhabee doktara itti barbaada kallee doktara itti barbaadu. Doktara geessanii doktaree waan tolchisattu beeka. Yoo abbaan dhibuu fi matee doktarii rifeer nama godheeti nama sun aadaa isaa fagaltuu afaan nama afaan isaa beeku yoo hin beekne taate nama akka itti tajaajilanii jira akka itti maal jedhanii wanta jechuun gabaabdumatti it's okay. Ilmi namaa waan taateef yoo rakkoo si mudatteette yoo rakkoo nama si dhiyaatu mudatteette dhossuu odoo hin ta'in balaalleffachuu odoo hin ta'in arrabsuu odoo hin ta'in miidhuu odoo hin ta'in akka inni yaala argatu godhuudha. Yoo hin beekne doktara bira geessu namni doktara bira hin dhanne hin jiru namni keenya kaan namni hedduun cimti doktara qaba faamilii doktara qaba. Namni sun doktara bira geessanii odoo inni sun irratti hin bubbulin odoo inni sun hin turin yoo inni sun irratti hin bubbulin yoo bubbultee itti hiddi baafti yoo isin hiddi hin baasin akka inni gargaarsa argatu godhu kan ameen gabaabdumatti kan jechuu barbaada. Amma waan ijoollee laalchisee fakkeenyaa fi ijoollee lafalaa dhalatte kun maal jedhanii they have different needs. Ijoollee lafalaa dhalatte kun ijoollee nama jimmaatti dhalatte gaaroo dhalatte gaaroo haadhonni gurmaan dhagaa ijoollee gaaroo dhalatte guddattee fi ijoolleen Stockholm dhalatte guddatte different. Teellummaan ta'aa Oromoo baana beeku different. Fedhii warraatii fi ilaalchi warraa addunyaatti ilaalan very different. They have a need. Yoo gara ijoollee wanni isin jeeqamte akka rakkoo keessattuu wanni alaa isii itti himaniif wanni iskuula barattu wanni alaa gartu ka televizyiinii irraa gartu wanni mana irraa argattu not the same. So anam guyyaa tokko waan sila ta'uu fedhu waan yoo ati kan wayyamteetti yoo yeroo hin jiraatteetti waan ijoollee kanarra dubbachuu barbaada. Ijoollee qofa. Waan mental health ijoollee kayima mental health ijoollee kayima irra dubbachuu barbaada. Ifaa waan isaanii haa ijoollee akkamitti waan isaanii irraa dhageetti yookaan gargaarsa argachuu dandeetti. Ijoollee hedduu jeeqamee arma jira because they just cannot haadhaaf abbaa waliin duddaa ta'anii hafan. Gargaar ijoollee yoo laaltu dheeratanii huunnoo waaqsuu keessa jaanjanii ijoollee dheeratanii waaqsuu keessa jaanjanii. Ammoo gani 15 16 amma still ijoollee xixiqqoo. Sababa kanaaf guyyaa tokko yoo hireen akkana uumamteetti I want to talk about just that. Ijoollee sun ittiin gargaaruu danda'anii how to parent Western Oromo children born in a Western world how to parent them. Akkamitti
wabarsiisuu danda'an akkam ijoollee guddisuu danda'an waan jedhu fedhii warraa eeganii akkami guddisuu danda'an akkami biyya alaatti ijoollee Oromoo ta'e achi dhufte kagari ijoollee baadiyyaa dhufte jechuun warri isaanii baadiyyaa dhufe ijoollee dhufu baatu warri baadiyyaa dhufan kagari magaalaa jiru keessa qubannee fa'aa dhufanii magaalaa akka Melbourne fa'aa Stockholm this is international cities arba kee jiraatanii ijoolleen tun waan kan garti ijoolleen tun the part of the international identity youth identity hip hop rap music style kan kee jirti ijoolleen tuni warra yoo mana galtu warra waliin hin deemtu there's a lot of problem going on ijoolleen har'aa guyyaa tokko akka bahee dedduuni rakkoo mataa ofii dubbachuun barbaadan rakkoo ijoollee kan gartu ijoollee harka dhubaati ijoollee yabaddi ijoollee harka dhubaati ijoollee become ijoollee wanni taati ijoollee become scapegoat ijoollee dubbadhabe kun qaban ijoollee abbootiin illee dubbadha ammoo wannan jechuu barbaadu afaan waliin beekani afaan waliin beekan dhugaa dubbatan afaan waliin beekani rakkoo iddoo jira rakkoon tun I think why ijoolleen tun our future henna ijoolleen tun egeree henna biyya laalle taatu biyya teendallee yoo abbaan kan deebi taatu jira so kanaafuu waan ijoollee kanarratti yoo biyyallee taatu yoo waaqayyo waan ijoollee kana sagantaa tokko qabanne irratti haasa'uu barbaada waan tokko tuttuqu barbaada waan faladhe yaadu tuttuqu barbaada waan qormaata irra godhe wanni kuni kaana karee fudha gaafatte jechuus irra deebi'uu fi I think namni yoo jeeqame this is namni kun jeeqamsi qaba gargaarsa barbaada yoo namni hojii durii deemu haan dhiisee banaan baane ka rafeen quubnu namni kun amalisaa nama tokko amalisa jijjiiran beekuu hin dandeetta rafeen quufu waan sooratu yookaan ammoo ka durii caala waa soorata qaamni isaallee dabalamaa deema yookaan qaamni isaallee huqqachaa qallachaa diqqaachaa deema hin buufata nam durii nagaa kaamal qabamal dansaa qabu kaamaa jira patient person nam durii waan cuf baatee deemutti amma waan xiqqoo yoo maqadhaaniyyuu akka maan jedhan dhaadhee ce'aa amal nama jijjiirama abboo atumaan taate gaafachuu qaba gaafatanii yoo wanni kun namaan galle taate Dr. Birgeessan akka namni kun wayuma dhibuu jira nama kana himachuu hin danda'uu fa'aa ijoolleen rakkoo akkasii hin qabdi. This is another one. This is another thing. And myth tokko kan jiru children don't experience mental health issue. Not true. This is a myth. Dhara. Wanni kun waan dharaati. Ijoolleen diqqoolleen nama ijoolleen tulleen nama. Sababa kanaaf ijoollee diqqoollee wanni kun mudachuu hin dandeettii jechuu kiyya. Amma okay. Kana yoo nam tokko amalli isaa jijjiiramee ka argan taate nam kan itti dhiyaatanii gaafatanii maan si dhibe maan tarkasi qabaa maa amalli kan kedheen jijjiirame maan nagumaa jedhaniit achiin boodatti bakki inni gargaarsirraa argachuu danda'utti akeekuu yookaan geessu akkasuma fakkaata. Sun achi barbaadu sun laalchisee ijoollee xiqqoo ta'uu malti haadha manaa ta'uu malti abbaa manaallee ta'uu mala so ammallee wani tokko kan dhumirraa dalachuu barbaadu waan mentality kan laalchisee waan fayyaa mataa namaa kana irraa fayyan depression irraa fayyani anxiety irraa fayyani stress illee keessa ba'uu danda'ani this is very important. Namni tokko yoo mataa isaa jeeqamee achumaan badaa miti. Hin fayyan. Yoo gargaarsa argatee hin fayyan. Akkuma dhukkubni dhibii kan qaamaa irra fayyan fayyadu. Yoo kan hin ta'in kan 25 wanta achi keessa jedhuuf hin jirtu. Irra fayyan. Yoo ammoo kan namni hin tajaajilleen takka waan sun gorsuun arganne kan namni hin gargaare taate of course itti hammaachaa deemuu dandeetti. So dhumarraa wanni dabalee jechuu barbaadu nama keenya beekuu qabu wanni kun abdii qaba namni tokko yoo gargaarsa argatee irraa fayya. In fact ka durii caalayyuu nama biraa ta'ee gabba'uu danda'a. Waan iddoo achi keessa baratee san caalayyuu
Yeah, can improve, he or she can improve their life. Maal jennaan addunyaan tun jijjiiramaa waan deemnuufi wanni hedduun akkana addunyaa itti ilaallu. How you see the world. What you think is what you are. You know? Akkatu ati yaaddu. Wanni ati yaaddu sun dhugaa yookaan dhugaan qalbiin kan ati yaaddee irratti hojjette taate galma geetti. You are more half believe. You had half of it. Waan ati jettu waan mirkaneessa. Gurbaa takka warra Ameerikaati dhiyoo kana kiliippii takkan argee Hassan Minaa jedhanii hiransa talk show Ameerikaa talk show. President Obaamaa gaafata beekte. Waanuma jidduu waliin haasa'an jedhaan himee ija keessa na laaliiti dhugaa na dubbadhu jedhaan Obaamaan gurbaan kun. Amma biitii kun akkas rakkattee jedhaan inuma amma artificial intelligence illee ilma namaa kana bakka bu'uuf deema. You are a smart person jedheen. Waan kana cufatu oduma argitu takkaallee depressed hin ta'u jettaa jedhee gaafatin. Ajaa'iba. Saatamma jetteef depression. Nama bakka san jiraa'u inni illee jalaan bahu jechuuf hin jee. Everybody is affected. Everybody is affected. It's a part of nature. Part of human nature. Am depression guddin yoo laalteettu wanni isaa depression kan maal ta'edha jettee yoo laalteettu depression guddin waan dabre gaabbii waan dabre tokko haati beekta yookaan fulaa waan dabre tokko haati odoo hubatiin fa'aa waan murteessitee wanni haan hojii waan jeequmsi fiddi fa'aa waan namni nam tochi fa'aa ebaluun akkan na tochee mootummaan maancisoo akkan nu tochee mootummaan akkan nu jeeqee uummata keenya akkan godhee laftiin irraa fudhatee abboon irraa ajjeesee whatever something from the past. Wanta ta'eefu fagaattullee dhiyoollee taatu waan kalee guyyaa dheenqa waan dabre. Amma addunyaa kan walitti fuuldur deemtiin sa'aan dudduub deebi'u fuuldur deema. Am dudduub deebitee waan kaanii huwa dandeetta. Hin dandeettu beektaa barbaade dabarte. Sababa kanaaf isa perfect for depression. Perfect. Nam gadi fagartaa guyyaa huunna waan 1955 dubbachaa oolu. Gaaf duri mililik lafteen nan bafa. I mean, of course, raimuu qabanii ammoo sirriin karaa warri seenaa barate sirriin barnootaaf godhee irraa nu himuu qaba, irraa barachuu qaba. Ammoo guyyaa hancufsanii maa oolu anam laal my grandfather was very affected. Gaaf mililik lafteen nan wata military wata mililik biyyeen nan bahe. It affected my family up to now. Hagarda nalle tura dabale. 3 generations. My grandfather, my father, and me. Ye kan nagal wani kun last I don't know maybe 20 years, 10 years. Aki wani jeequmsi nurra dhaqan. Anam malta jiraan warra kee barsiisuu jira kan laalchise. I'm writing stuff about that. Barsiisuu we have to move away from this. Warra baranne move forward. So sababa tanaafi depression almost always akka groupal yoo taatu, akka individual yoo taatu. It's about the past. Wannan gaafas murteessuun murtiin sun dansaa miti. Alakki dansa waan sun xiinxalle odoo hubatin murteesse yookaan ammoo ebeluufaa takkanatti na gorse ebeluufaa gorsama naa kenne gorsa badaa naa kenne nama alachuu kana. This is not good. Kun maal tochare it is still your life. Jireenya kan keessa jala haa fudhata jala haata gammachuun qabdu wamsun yaadda halkanii guyyaa wanna kaan dabarta dudduub deebi'uu hin dandeettu. You can't go back. Gaabbii fardiin dhaqqabuu dhageette. Kun waan akka depression guddinni waan akkana kana. Dhugaalleen qabaa namni kun dhugaalleen qabaa fa'a. Gaabbii fardiin dhaqqabu. Fardiin dhaqqabu. Depression sunii walii qabuu hin dandeetta. Kaan ammoo tokko afaan kanayyuu barachuun very important. Kaan anxiety waan jedhan jira. Anxiety'n kunneen cinqii na fakkaata. I think cinqii kunni nama waan durana sodaatu. Laal nama waan dhufuu jira waan duranaati tilmaamni lafti wrong kan hin taane
wanda hojjechuu jirkum galma hin ga'u gurbaan kee guddatee iskuula hin ba'u bilisummaan ba'an blah 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 beeksitti afaan isiin jedhu keessatti itti amana he believes in that he undermines it too he also undermines this karaa tokkoon wanta isa hojjedhudha karaa tokkoon ammoo qalbii isaatiin undermining it unconsciously kunam anxiety qofa nama kun anxiety depression is there usually is connected to the past waan dabrerra gaafa silla akkas waan taateef wanni akkasi waan nu mudatteef waan abdiin qabu waan haaraatti wanni kun jijjiiramte itti dhamanu that's what I said earlier victim identity identity kan keessa ba'uu danda'u qabna this is very deep kun waan committing bal'oo waliin godhuu qabdu waan nam tokko illee tolchuun nama committing waliin godhuu qabdu kaan ammoo straight day to day stress anyway sun nam cuftiin beekaa amma waan stress kan laalchisa addunyaan modern ko jiru kun amma akka reefu haa ta'u kana artificial intelligence waan kun cuftii laaltee kun cuftii amma nama waan kan guddootti yaadee cinqamuu jiru kun cuftii anxiety fidema we going to be replaced godhuuf deemti AI replace godhuuf deemti waan jedhu kun anxiety guddoo fiduuf deema sababa kanaaf gabaabdumatti anxiety depression guddinni waan gaabbiit waan dabre anxiety ni waan soda duranaati soda durana wan direen ingatay soda durana AI illee tum dabale akkam ta'uuf deemna so waan akkana kana wanni kun gagari waan barnootaan yookaan barnoota community education information nama tokkollee waan kan barnoota research godhee keessaa waan hedduu keessa barachuu danda'u kaan ammoo is good to talk about it dubbachuu danda'ani kaan reefu sun jedhe yoo namni wanam jeeqanii reefu symptoms reefa maqaan adda sun yoo wanni sun nam dhaqqabdeette namirra dhaqqabdeette namni sun akka inni gargaarsa argatu doctor ma geessani just doctor GP family doctor GP trusted family GP geessani yoo GP sun ammoo nama GP sun normally haali nam sun assess godhe fulaanni gosfarraa argachuu danda'utti erguu danda'a yookaan ammoo commission ta'een ammoo yoo ijaaramtee kan jiraatu taate as keessa nama hin dhabanii karaa aadaa ta'een illee gorsa argachuu is good fakkeenyaaf amma sheeka masaajida jiru faa they are very good some of them are very good yookaan yoo kristaan taate mana cherchii faarraa qeessota yookaan paasteroota waan akkasiirraa jaarsayyuu jaarsuma aadaa kenna maanguddoo kenna hawa beeku maanguddoo biyya wagalaniif hawa beeku jechuun kennaaf kanallee walitti qabatee wanneen hubate lachuu keessa hubatee waan addunyaa kan hubate sullee bira dhaquun you don't necessarily need to go to counselor inni mataa isaa counselor nama akkasiillee yoo carraa akkasii yoo qabaatanii waan dansa but the most important thing is talking to someone about your issue malee dhossanii siree yoo dhossanii jedhanii siree hin ta'u gabbaa siree jala gabbaa gaafa inni gabbaa no good enough gaafas daangaa taree jira gaafas daangaa taree so dafanii dhaqqabuu kana okay so kana abbaa moo abbaa hirreete that's very good ayyee kana caalaa sin tursu waanumaati jette irra gaaffii waan lamaan takka bakka takka hidhee hiree sii kenna akka summarize itti gootu amma traumaan kun waan isin nama gootu almost bal'inaan nu himtee jirta kabira amma hawaasa keenya keessatti hundaa miti sila onnaa dubbannu garuu ifee waan mul'atu waan haaraa kana dafanii fudhachuu diduu resistance to change jira waan fedhe waa ta'u akkaataatti jiraatan ta'uu mala could be political ta'uu mala addunyuma keessa jirru waan dur beeknu callaa sanirra rarra'anii jiraachuu
gadhiisuu diduu bakka jiranillee akka gaariitti even eenyuun communication gap illee jiraatu curious ta'anii bakkuma lafa jirru kun akkamiin jiraatama maal fakkaatanii bakka kamillee naaf ta'a barbaadurraa waanuma familiar waan ta'e qofa barbaaduutu predominantly uummata keenya rakkisaa siyaasaa irrattis deemee wanni kun hin mul'ata akkam jettaate. Galata wanni kun waan akka faranjii mindset jette. Mindsetiin kun lama fixated mindset and growth mindset. Fixated jechuun tokko waan durii qabatanii sunuma qabatanii taa'u jijjiirtii didu gar didu kalammeessu ammoo growth jechuun jijjiirtii yoo dhufteetti hamnataniiti fudhatanii warra barachuu ilmi namaa akkas jira. Fixated mind and growth mind. Fixated mindset, and growth mindset. Amma fixated mindset kan maqaa dhooftina fakkaata. Fixated mindsetiin kunini laal ilmi namaa yoo dhalateenu dhalannee addunyaa kan yoo waaqni uumee dhalannee we are authentic, real, waan cufa mataan keenya sammuun keenya bana addunyaa kanaaf waan cufaaf sammuun keenya bana amma ijoollee xiqqoo laaltee cicha keessa taphattu waan cufa barachuu feetii waan cufa tuquu feetii waan cufa we open to the world. Ammoo odoo akkan jirru waa nam mudatan waan nam jeeqaa war political oppression keessumatti uummata refugee reefu enne majority Oromoo refugee warree amma it doesn't matter majority Oromoo the base uummata refugee jechuun waan jechuudha uummata jeeqame jechuudha reefullee waan kan fageessine iyyuu generatiinii dhaloota sadii at least ta'uun malaa enne namni hedduudhaan warree durii yoo laalteettu they rejected what happened in the last 3 generations. They're just not interested. Man, jijjiirtii dhufti jijjiirtii uummata jeetuun dhufe. Haile Sillaasee Minilik fudhadhi. Haile Sillaasee fuudhi. Siyaasallee seenamee akkanuma taa'e. Baggistuu fuudhi. Whatever. No furmaatii hin jiru. Sanee hin caalu. Kaan hin caalu. So what is it then? We start idolizing before Minilik. Gadaan akkana. Maaliin akkana. It's all great, true, duguma. I mean, dugaadha. Ammoo taatu, what's the reality we're in? Yeah. We can't reverse the time back. We can't go back. So, anam generally dubbadhee gaduub individually deebi'a. Namni yoo dhalate qulqullaa dhalataa yaa'e. Qalbiin isaa banaa yaa'e. Ijoollee xiqqoo raggaa arguu dandeettaa yaa'e. Namni sun eegee ammoo duub muuxannoo traumatized is gootutti uumama. Faamilii isaa irraa taatu, aadaa biyyi kee jiraatu haa taatu. Namni sun maal taare pessimistic ta'aa dhufa ammoo. Waan jijjiirtii jedhanii yoo arguu hin fedhu, waan jijjiirtuutu waan hamtu waan dhuftuuf. Waan jeequmsaatiin waan gammachuun qabu waan isa dhiba waan faamilii isa dhiba warra isa dhiba waan taateef. Experience akkasii muuxannoo akkasii waan qabu wanni akkasii memorii isaa keessatti waan uumameef waan jiruuf warra ati waliin jirtu pessimistic. I remember ijoollummaa ta'ee waan gaafni ijoollee manuma keessa teennee jaarolee haasofuu dhageenyu waan sidaamti sidiamtu. I hear all the time as a kid. Yo mootummaa ammallee nu boondarra waan qobannuufi we always compare Kenya and Ethiopia. Compare goona always jaaroleen barnootaa guddoo kun dhagaa hin caqafna. Wanni akkanaa kun kan gadi pessimistic keessatti uumti especially when it comes to Ethiopia. It's also true. Dhuga waan jira sababa tanaafi achi keessa namni gadi ammaal duu fixated mindset uumama. Fixated mindset. Silaaftuu uumamaan baatu.
Lakki tuni waan faayidaa qabaatee miti. Warri kun waan dassaanii yaa'u. Tamtaan ramtuu dhufe. Haile Sillaaseen hamaa innaan kan ramtuu irramaa dhufe. Kaan hamaa innaan kan irramaa. Warri kun bangistuu iyyuu hin ga'uun cicha dhufe. I don't know. It's just the way people think. Pessimistically, akka collectively arbarraa dhufaa. Collectively, akka individualitiin ammoo waan nam jeeqee waan nam sun jeeqee toroomaa fa'aa keessa galcheeti wanneedha suuraa dhufti. Amma waan akkanaa koomitii keessatti arguu hin malta. Koomitii keessatti arguu hin malta. Wanni kun it just plays out. Politika keenya keessallee it plays out. Politika uummata keenya walitti dhufee it play out. You can see it plays out. Ammoo namni warri pozitiivii namni waan pozitiivii yaadullee achi keessa growth mentality qabullee achi keessa hin jira. Dhiqaachuun mala malee nu jira. Sometimes they get dominated. Dominated him. Yeah, dominated ta'an malee nu jira because it's a dynamic, you see. It's a dynamic. Dynamic waan ta'e waa wal harkisaati. So sababa tanaafi unfortunately kaantirri guddaa fakkaata kaantirra ammallee iyyee dubbatee mul'ata. Ka fikseetii kanatti kan mul'ata. Kaalleen achum kee goollisa. Amplified godha. Amplified godhani kana. Walirraa fuudhan ammallee. Akka dabaa walirraa fuudhee dhugummaa. Warri kun akkana. Ammoo but the problem is that ufillee ofitti deebine akkasuma of goona. So kana I think wanni itti aana maybe kan laalseechuu barbaadu again how can we get out of this? Akkamitti achi keessaa baanaa waan jiru. Warri fixated mind kan keessa how can you move towards growth mind? Tokko kan kana fiixee change am faranjii waan jettu change is inevitable jedhan. Wannummaan lubbuu qaba cuftee hin jijjiiramti. Wanni jijjiiramne hin jirtu. Mukee abuuranii bahee guddatee daraaree maanta'ee dhuma irratti dulloomee du'ee ka dhibeen jalaa ka'ee kaanet ta'ee the same with people. Jijjiirtii namni jijjiirtii sodaatee jijjiirtii dura dhaabbatu inni rakkoo dhibii seena. Jeequmsi guddaa keessa. We have to work with change. Change waliin deemuu qabna. So akkamitti change waliin deemuu dandeenya. Number one, ka duraa we have to accept we are part of the change. Nu mataan keenya accept godhuu qabna. Fudhachuu qabna. Hamnachuu qabna. I'm part of the change. I'm not different. I'm not out of the change. I'm part of the change. Inni fudhachuu qabna. This is pre-change actually. Odoo jijjiirtiin tunu bakkayyuu qabatin duratti itti amanuu qabna. Change. I'm part of this change. I'm part of this world. Kan addunyaa kan keessa waan jiruuf. Addunyaa kan waliin waan jiru. Uumaa kan waliin waan jiruuf jijjiirtii kan keessa jira. Amma kan jechuun maal jechuun group nama nu waliin kaloomnu qofa don ta'in suni ala friend side fa qabachuu fakkeenyaaf amma nama keenya gara yoo agartu social circle bal'ifachuu social circle you have to open it you stuck together tareef bita wala tareef jettu suni namni yoo stuck together you don't have anything new waan haaraa waan baratu hin jiru eessa dhufanii waan haaraa eessa dhufte Isuru wamduri kan recycle to chade akkana je kanu je kan je kata you know there's nothing new sammun nama wana hara feda wana hara daga u feda challenge hara feda so getting out of your comfort zone and open up your social circle katreef jetsen sunu oromo ko fadanten out of oromo actually nama oromo tain Faranji tahun dan ilmu nama tu be. We want to hear different experience. Namri akan be refugee from Stockholm ko bat. Ka Washington ko bat, ka Melbourne ko bat, nam dibi, gos dibi, Vietnamese, whatever, other people, European migrants, irra wabarachu. Yeah. China, whatever. You see? Because you share that experience. Tokakan. Akiyat, this is very important. Tokakan. Kalamafa set a goal.
yoo goolii yookaan karoora wayii lafa hin keeyyatin wama argachuu hin dandeettu addunyaa kana irratti. Wamaanuu hin baatu. Asum teetteetti waaqayyo. I mean, you have to set a goal. Karoora laf keeyyatta waaqa irratti gargaara. Karoora laf keeyyattee waan akkanaa godha. Karoora laf keeyyatu kunini fakkeenyaaf the next 3 years kan saddeetaan dhufu kana sadeen dhufu kana maal godhachuu maal argachuu fedha. Maal galmaan gaachuu barbaada. Karoora laf keeyyachuu. Goolii maal jedhani karoora dheeraa illee numa qabdaa fa'a ijoollee teetiif haa ta'uu siif haa ta'uu. You have to have a goal. Smart goal itti faranjiin smart goal. Karoora guddaa lafa keeyyatoo jiru diqqaasaa smart goal. What is a smart goal? Simple, manageable, achievable, timely. Smart goal. Simple. Waan laaftuu waan godhuu dandeettu tokko. Fakkeenyaaf goolli kun this goal may be I want to make a friend. Ta'uun mala sarkilii kiyya alatti. Maybe I want to join I don't know, some sort of club. One like a sport team, I don't know, something. A walking group. Maybe I join a walking group. Beautiful. Yung araw war duri milayaw. Amo ano kulal fayda gam kam. Fayya kan keeti fayda gam. Sammu keeti fayda gam. Namalle wal baratta. Matan kemba nama. And I was a member of the Werribee Bush Walking Club. Kilometri ku fa ku an shanfa de na badda ke. Namu guraachi na qofa achi keessa. Ya chimbatu we are all the same. So we some yora ko to na mudate bofina bofa guddo jira tani. Bofina nya walin jira we are brothers in arms. See gale? Together. Yeah. What is that about one brother? That's true. I know. I know what you mean. Yeah. I like my I like my hiking boots and all that. In fact, I'm dur buya de one. Because one duri sun ka the memory duri sun tufa. The old memory. You know, actually, it's amazing. It's really amazing. Muscle memory. Yes. The generational memories from Sunit Ufa, Dukum rock of the year. Adem Nutieta. Wow. It's unbelievable. You are today with Fayakam. What you have a common interest? Well, common interest will link up then. Well, in us obtani, well, when you are sober in Juru, Rasakan Hedgertani. Look at this. Yoo guddaa sunillee dadhabani kan wallaa keessaa jira xixiqqaa tokko kan wallaa keessaa jira kan namaan waliin deema afaan baratta afaan wasillee waa barsiifta they're interested in you. Oh, where you come from? What do you do? What do I? Melan. So we have to get out of that bubble. Bubble sun keessa bahuu qabna goal set small goals. Get out of your comfort zone. Tokko kan lammeessoo kan qaraa jechuun kan dura boorani qara jechuun kan dura accept that you are part of it. Accept go. Kalamafa set a goal. Something different. Goalie change it. Karor di kato kalaf kay what you up. Amla Lijola does get mantat. Lijola and Teosi Babala is going for walk in the bush Mario that Jola Lehat. You change the entire home, the entire environment. So Kahana at one did you good do Durana good dos again. Life is about today. Kalambafa surround nama positivity take off at Kaloy. Number one the Sayad. Number one the second Kayad. Kaufil Lead. Kadunya kan il dasalan. Kakio banatiri dasan at Dunyalal, Manatri Baredu Yohan positive lal. Kana na met Kalamal. Kana na met Bunwell in Ugumal. Kana na met Wallin, the Kasha could let her to see telephone will in the Butch Malt. Kana na met Manka Kitty a fair malt. Because you gain something from him or her. Kakariji Karvez Gogos. So, Sadafan come. Number 3, to get out of that fixated mind here, the way.
Unfixated mind means one harakan yo argite ragamacho argatet. It changes. Kani yeah, can already I think makana ejila take walks. Sometimes you group with the sulle walinde undan den manumakai just go around the block. Change the dynamic. After dinner, yo laftes and chabbi good dojo and yo single talk about it. I'm safe in generally you than they tell them and just what you call kani walk good. That's kani walk good. Just small walks around. You can jog. You can jog. You can walk. Yo, nami dan can jog good. Kadan mammo Milan yal trachu. Kalau milo mande de mari David. Luka wakas jel samun naman jijiram. You know? Yeah. These are simple things. I know it. Okay. Well. Kabraffa, kashanaffa, kabisho, kaduma, one of my fixated mind can kiss about ufi. Talk your feelings. Talk your feelings. Once the gamma do bachu. Ukam si take abachu te only don't tell. Warre for magadaka positivis walin. Once the gamma. Siasa Romutanan. One fin the Jeruan Jirena Hanan, fin the Mihaj of Tanan. Once the gamma. Gapasi but positively, but I'm the tower Kanakan Gama. Kagari positively a woman. It's okay. You can't just suppress yourself. You know, do but you have the normal fakata be at Tanka Nama Bele Simbala Lefanohan Judge Singo and Nama Kasi. Well, you know, express your feeling. You know, I'm better or Kanana Gama. Sano Manjatano, what can I not Gama Vita? A good friend, Nama Kasi, what you want to Kasi express good. Fura book estate. Ma wano hunini, faidan left do danda. It might bring a new insight, something that you have not thought about. Wafa karasi balu danda, karana balu danda. Feeling is very important. Feeling is very important. So, one of my favorite fixated mind seti kada. Wano kuna nama ambor galgala falato ko na ferrari na sirfaling na ferrari kana dubat of them you. Because they asked me to talk, and I'm not a politician. Therefore, I'm thinking to talk about this fixed mindset, how to make some changes. So, growth mind, the growth point and positivity, so it's fine. What if fixed mind, okani samu manjani namo harawan haraya dun den kamwandu su kabate tao kamu I don't know how do you call that in Romo afan kenan Diddo te some namu samu sa ida kam diddo jere wan guddatu dide nam fadiddo kasamu ida kam ada di sana wan kana gorsakan kenna wanda kullu aliyo laltata mo wan guddolle ayye wan guddolle to ndare ko magana da hunin wan guddo ka karafite ka dura wan uma walin demati uma jijirti jira jijirtin kan duba ta funan de jijirti walin dunya walin tijirama demti jolle ta jijirama demti amra kontu ka community kesa tanarge jolle gan kudan ja agnam gan saddehi tin dubatan. It doesn't work. You have to change with the kids. Jolle walin full dur demo kam. When they say jolle gan saddehi sa rabar badu jolle gan kudan ja totally different. Samu warale different. Nullen atlen gul jijiramu kam. Yo kan dawo yo kan. Kana sammun nama sammun to very important to find omne when you are ilmina matrix sammu kana khnef akin ittifaidamu akin tinjirare ittifaidame addunya kanalletin tajajilu maamulu bineensataatu
muka baddaa maal jedhani muka baddaa kanaaf bineensa baddaa ta'u ittiin tajaajilu. That's why we're given all this knowledge, skills, gift. Yoo ittiin ati fayyadamne si jeeqaa. Yeah, indeed it is. It will destroy you. Jechuun kana. Absolutely. Absolutely, it does. It does. So, kana jedhaan gaafii eegala gaafas kana irratti haasa'u wajjin gaafii eegala gaafas kan jedha. Ayyee. Hadhaa fi gaaffii naan qabu kanuma dhumatee jira hedduun si galateeffadha. Ammoo odoo sin gaggeessin dura waan si biratti hafe ka qalbii lakkii waan kana jechuu qaba waan jettu. Dhaamsallee ka dhaammattu hiree sii kenna dubbadhu. Galatoomii, I think ijoollee galee waan jedheef waan dadhabbiillee numa jirti haa taatuti ammoo wanni akkana kun very important. Waan important ta'ee fi waan barbaachisaa ta'ee fi illee guddoo si galateeffadha waan naaf feertee fi kan lammaffaa wannaan jechuu barbaadu wanti tokko beeku malee kabaree fuula ammallee irra deebi'aa wanti tokko gabaabduu kan jechuu barbaadu akka sabarii tokko akkuma qaamni namaa jeeqamee fayyaa dhabuu yookaan jeeqamutti sammuun namaallee akkasuma jeeqama. Wanni kun ammoo gurraacha adii diqqaa guddaa dhiiraaf dubaraa hin qabdu. Everybody jaarsa jaartii hin jirtu. Anytime waan nama gudachuu danda'a. Beeka wallaalaan qabdu. Hiyyeessatu jaara hin qabdu. Hiyyeessatu jaara hin qabdu. Naafa bal'aa hin qabdu. Sababa kanaaf waan nuti waliin harkanuu qaba jechuudha. So mata keenyalleef namni dhiyaatulleef nama mallisaa jijjiiramee yeroo gabaabduu keessatti mallisaa jijjiiramee hubanne yoo arginu yoo jiraate namni sun irraa baqachuu odoo hin ta'in itti dhiyaannee gaafannee bakka namni sun gargaarsa irraa argatu erguu qabna yookaan mal dha'uufi qabna. Taanta lammeessoo uummata keenyaa uummata rifiijii uummata baqataa waan ta'eef uummata bara dheeraa dhaloota at least dhaloota sadii jeequmsaaf daba cubbuu irratti hojjetame irratti falame keebba'ee dabre armaan ba'e uummata jabaa uummata survival uummata resilience ajaa'iba qabu uummata jajjabaa uummata waan hagam irratti hojjetame karaa cufaan spiritually politically economically socially wanni irratti hojjetamni hin jiru. With a heavy force. Karaa cufaan culturally. Uummati gacu survive godhee jira arbuge. Uummati kun uummata resilience ajaa'iba qabu. Defense mechanism qaba. Defense mechanism amma wanti tokko defense mechanism nuti qabnu suni ka jijjiirtiin feene ka withdraw goonee jiraannu suni bara bulanii bara kanaan dabarsanii maanii jennu suni time has come to question that. Time has come. We no longer to let go of it. Yeah. Absolutely. Laal am yoo gari yoo mleechi yoo nyaaphi sireedu yoo sareen nam reebdu lessee ijoollee sareen sireebdaat baqattee man seentee man cufatte yoo man sun keessaa gadi hin baan taate sareen lee adeemte beektu sareen sun yaa dabarte yoo ati gadi hin baan taate after a while amala taate manidhaa asit taate you become a prisoner in your own home. Wanni reefu bitan reefu na jalmurte reefu waan kan na gaafate this is deep thinking. Duri akkasi survive goone withdraw from goone irra goone mataa gabbuufannee akka baraa bulanii maanii you know akkasi jiraachaa baan but we no longer that amma taan kennu ol ka'uu qabaa. Mataa buleetti imaama marate jedhama. Mataa buleetti imaama marate surree baranii jedhanii so nu amma this is time to mataa ol qabachuun amma waliin haasa'uun amma. So kanan wanni uummata kiyya dabarsuuf tokko kan. It's very important now we have to. Amma laal karaa hedduu yoo laaltu yoo victim mentality akka identity fudhannee kana ta'e nu taate we still live in that survival mode. We're no longer in that survival mode. We have to move out of that. Yoo dhugaa waan mirkaneeffachuu kafee nu taate. Ummati alaa akka dhibiin nu laala
ummati alaa akka dhibii nu laala warri kun itti dhaabate hakutanii jedhanii yaa dabranii jedhanii nuti ammoo bakka durii haal laalla. Sababa kanaaf I think time for us to put our head up. Mataa keenya ol qabannee amma jijjiirama waliin deemuu qabna. Mana jijjiirama waliin deemne by the way an jedhu jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa jechuutti hin jiru kan mataa keenya dhaabana kan our own self kana dubbachuu jira akka dhuunfaalleetti akka communityilleetti. Okay, community. Yeah. So kun kana galata abboota kennallee hin badini oduma survive godhanu qabsoollee waan hedduullee deemsisanii armaan dhugaani time now for us to put our head up jechuu barbaada. Waan hedduu jijjiiruu dandeenya waan ammallee irratti focus godhuu qabnu waan yeroo ta'e irratti balleessuu qabnu waan dabree odoo hin ta'in waan dabree barachuu qofa warra ogummaa waan sun qabutu nu barsiisa irra barannaa ka fuuldura nu achi hin geenne waan fuuldura sodaannuuf hin jirtu jireenya irra jiraachuu qabna. We have to live today. Waaqillee akkanum jaalatana fakkaata. Jireenya irra kee jiru akka dansaa jiraanneen ka duranaallee hin fooyyaa. Yoo ana akka dansaa bulee akka dansaa jiraadhaa ka jiraadha arra ta'a guyyaa har'aa kana. Borillee I think somehow gonna get better. Sababa kanaafi akka gorsaallee fakkaata agarma dhiisuu barbaada. Ammallee namni wal gargar jira. Namni garii jira kan guddoo obsuu danda'u. Garii jira ammoo kan obsuu hin dandeenye kan cufuullee walii beellee yoo jeequmsi wayii nu mudate yoo rakkoo wayii nu mudatteette yoo addoo nu mudatteette nama waliin dubbannee dhugaa dubbannee ofirraa dhiqeessuu qabna waan jedhu dhiifama agar asumarra dhiisa akkasiin deemsa wanna dhumarra tagachuu barbaadu kana. Ayyee hordoftoota podcast Ilma Oromoo jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu waliin turuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Maqaa keessaniinis obbo Halakee bal'inaan of qusannaa takka malee honestly and with energy barnoota gana gahaa nuu kennuu isaatiif baay'een irra deebi'ee gammaduu kiyyaa fi hedduu galatoomin jedhaan akkuma waadaa nuu seen immoo waa'ee fayyaa ijoollee irratti keessaa guddisa ijoollee irratti guyyaa biraa baallama qabannee akka nuu deebi'u abdiin qabaa. Egaa hadhaaf kana caalaa isas tursuun hin barbaadu. Barnoota nuu kenne kana warra hojiirra oolchu nu haa godhu. Isaanillee bulii horii irra deddeebinee sirraa baranna jechuun barbaada. Galatooma. Sallee waraabuna.